Let's open with a word of prayer. Kadhannaatiin haa bannu. Holy God, Waaqa qulqulluu, we thank you for bringing us for this special camp meeting. walgayii addaa kanatti akka walitti qabamnuuf waan nu fiddeef si We invite galateeffannaa. your presence into this place. Iddoo kanatti argama kee si kadhannaa, si We affeerraa. ask that your Holy Spirit lead us in every moment. Sekeendii hundumatti hafuurri qulqulluun akka nu geggeessuudhaaf si kadhannaa. Speak to our Onnee hearts keenyatti dubbadhu. through the messages that you give to us, Karaa ergaalee nuuf kennituun, through the music and the fellowship. karaa faarfannaa fi karaa waaqeffannaatiin Renew our faith, amantii keenya nuuf haaressii. deepen our commitment, Si faana waliigaltee keenya gadi nuuf and fageessii. unite us in your mission. Ergama keetiittis nu tokkummeessii. May all that we do here Wanti nuti asitti goonus bring glory to ulfina you siif haa kennu. and prepare us for the soon return of Lammaffaa Jesus. deebi'uu Yesuus isa dhiyootti ta'uufis nu qopheessii. In Jesus' name. Maqaa we pray. Yesuusiin si Amen. kadhannaa. Ameen. I've chosen to title the first presentation for this ICM, Walgayii ICM kanarratti mata dureen jalqabaa presentation jalqabaaf ani filadhe Standing Together in the Great Shaking. yeroo gingilfamuu guddaa kana keessatti walii wajjiniin dhaabbachuu kan jedhudha. The theme for our study today Ijoon qorannaa keenya har'aa is unity, tokkummaa, faithfulness, amantii qabaachuu, and spiritual readiness. qophaa'ummaa hafuuraa. Readiness. As we prepare for the final crisis Qisaasama guddaa fuula keenya dura jiruuf akka and we qophoofnuun experience the present one. yeroo amma keessa jiraachaa jirruttis I want experience us to yeroo turn gochaa jiru kanattis to a Bible verse. gara kutaa heertuu wangeelaattiin isin deebisuu barbaada. Philippians Filiiphisiiyuus 1:27. 1:27. I'm going to read a paraphrased version of this verse. Heertuu kana kitaaba isaa versionii bifa salphaa ta'een barraa Conduct irraan your dubbisa. lives in a manner worthy of the gospel. Amala keessan yookiis jireenya keessan akka wangeelaaf Let your bu'aa qabaatutti taasisaa. Choices Amalli and keessan, unity filannoon keessan, tokkummaan keessan reflect the transforming power of Christ's grace. humna ayyaana Kiristoosiin akka isin haareffamtan haa agarsiisu. Stand firm together, side by side, in Cimaatii one spirit. wal cinaa hafuura tokkoon dhaabbadhaa. Striving with unwavering faith for the advancement Dhugaatti of the guddachuuf truth. amantii hin raafamneen wal faana dhaabbadhaa. I'm sure each of us Nan amanaa tokkoon keenya understands the present time that we are in. yeroo keessa jirru kana sa'a amma keessa jirru kana ni hubattu jedheen abdadhaa. Each of us needs to acknowledge the present challenges that confront this movement. Sochii keenya kana dura dhaabatee wal'aansoo kan qabaa jiru wal'aansoo jiru tokkoon keessan akka hubattan an barbaada. Our internal challenges and external ones. Wal'aansoo keessoo keenyaa fi
wal'aansoo Attentions, alaa muddama discouragement, humna wal buusuu wal and the jabeessuu dhabuu spiritual lethargy that laasha'ina permeates hafuuraa sochii kana keessa faffaca'ee jiru akkasiin beektanan barbaada. But I want to remind us Garuu waa isin yaadachiisuun barbaada. that every crisis, Wal'aansoon hundumtuu every difficulty wanti ulfaataan nu mudatu hundumtinuu is an opportunity. carraa qaba An yookiis opportunity for the church to waldaaf shine, carraadha akka isheen iftee mul'attuuf to grow in grace, ayyaanatti akka guddattuuf and to unite as a single body. akka qaama tokkotti akka isheen tokkummooftuufis We're living in solemn prophetic times. yeroo raajii ajaa'ibsiisaa keessa jirra. We're being tested, Qoramneerra, we're being sifted, gingilfamneerra, and God is refining us Waaqayyo nu qoree nu qulqulleessuutti jira. in preparation for the close of Yeroo probation cufinsaa barri araaraaf qophii taasisaa jirru and keessatti eventually our return to heaven. suuta suutaanis gara samiitti deebi'uu keenyaaf nu qopheessaa jira. We just read Philippians chapter 1 verse 27, Filiphisius 1:27 dubbifneerra. which is a call to stand true and fast, Kan jabaannee dhugaa irratti akka dhaabbannuu fi ariitiidhaan akka cimnee dhaabbannu kan nu waamu. with one mind Sammuu tokkoon, and one spirit, hafuura tokkoon, in unity for the gospel. tokkummaadhaan wangeelaaf. In Thoughts from the Mount of Blessings, Lallaba gaara eebbaa kitaaba jedhu page 10, paragraph 3, fuula 10 keeyyata 3ffaa Ellen White says the following: Ellen White akka armaan gaditti the trials of barreessiteetti. life are God's instrument Qormaatonni jireenyaa mi'a Waaqayyooti. to remove the impurities and roughness from our character. Xuraa'ummaa fi bu'aa bayii amala keenyarra jiru ittiin xaragee balleessuuf. This is the work that's going on right now. Kun jecha barreeffamee kan jiru kun amma raawwitti kan Circumstances jirudha. in the world, Haalli addunyaa keessa jiru, in our movement, haalli sochii keenya keessa jirus are agents or tools of God mi'oonni Waaqayyoo to remove the impurities and roughness from us. nurraa xuraa'ummaa fi bu'aa bayii amala keenyaa balleessuudhaaf nurratti hojjetaa jiru. A sacred convocation. Walga'ii qulqullaa'aa yookiis walitti qabama qulqullaa'aa. Why this convocation matters? Walitti qabamni kun yookiis walga'iin kun maaliif barbaachise? This is not an ordinary gathering. Walitti qabama akkasumaanii miti kuni. You're being called to attend this camp meeting, Walga'ii kana yookiis walitti qabama kana akka hirmaattuuf waamamteettaa whether in person or online, qaamaanis haa ta'uu karaa onlaayiniitiin yookiis qilleensarraan by divine appointment, karaa bakka bu'insa humna waaqummaatiin. in a time when there is spiritual confusion, Yeroo waliin dhahamni hafuuraa jirutti compromise, walii galteen hin barbaachifne yeroo and jirutti persecution. ari'annaan yeroo jirutti These are all pressing against us. kun hundumtuu akka sochiitti dhiibbaa nurra bulchaa jiru. But convocations like this, Walga'iin ammoo kana designed by fakkaataa God. Waaqayyoon kan qopheeffame to do the wantoota following: armaan gadii gochuudhaafi jechuudha. to revive the heart, Onnee qulqulleessuuf, to refocus the mission, irra deebiidhaan ergama akka nuti ilaalluuf, to unify the body, qaama tokkummeessuudhaaf, and to prepare us nuyinis nu qopheessuudhaaf, for the final qormaata test. isa xumuraaf.
This is what I hope each of you will get from this. Walgahii kanarraa kan isin argattu jedhee yaaduudha jechuudha kuni. Haara'umsa irra deebinee xiyyeeffannaan ilaalu. A new sense of unity. Miira haaraa tokkummaa. And an opportunity to prepare for the time of carraa yeroo dhiphinaaf yeroo qormaataa fuula keenya durii jiruuf qophaa'u. But also for the events that are still akkasumas taatota amma yeroo nuti jiraachaa jirru kana keessa ta'aa jiraniifis. I want us to turn to a spirit of prophecy. Gara waraabbii hafuura raajiitti deebi'uun barbaada. Testministers Church, Volume 6. Dhugaa ba'umsa waldaa, volume 6. This is an approximate 40-page segment. Kuni kana amma dubbisuuf jedhu fuula 40 irratti that begins in page 31 kan barraa'edha and ends in page jechuudha. 71. Tilmaamaa fuula 31 hanga 71tti kan dheeratu keessaa kana fudhedha jechuudha. This is a paraphrase from that long section. Kutaa dheeraa kana keessaa cuunfaadhaan kan fudhatame isinii dubbisaa. A great work is to be done in our Addunyaa world. keenya keessatti hojiin guddaan hojjetamuuf jira. And the Lord has appointed camp meetings Waaqayyo walga'iiwwan qulqullaa walga'iiwwan qindeesseera. as a means of accomplishing this work. Karaa ittiin hojiin kun hojjetamu godhees fudhateera. Now these words meant something different to Ellen White than they mean to us. Barreeffamoota kana keessatti jechuun ibsaman kun akka itti isaan Ellen White faaf hubatamaniif akka itti isaan nuuf hubataman tokko But miti. these words are equally valid and true for us today as they were for her. Garuu jechoonni kun walqixa nuufis dhimma itti bahamu jechuudha. Dunyaa nuti keessa jiraachaa jirru kanaafis har'a jechuudha. This camp meeting is one of the important Walga'iin means kun by which God will accomplish their work. Walga'iin kun wanta walga'ii baay'ee murteessaa ta'edha. Karaa ittiin Waaqayyo dhimma isaa bahatudha A great jechuudha. work that has to be done in this world. Hojii guddaa dinqisiisaa addunyaa kana keessatti ta'uuf. Have a second reading. Hafuura raajii lammaffaa irraa Review and Herald. Review and Herald fulbaana 12 September 12th, 1907. 1907 kan barraa'e keeyyata sadaffaa irra kan jiru. Paragraph 3. These meetings Walga'iiwwan kun are amongst the most important instrumentalities mi'awwan murteessoo Waaqayyo akka lubbuun fayyituuf itti dhimma bahudha. that God employs for the salvation of souls. Our souls Lubbuuwwan keenya and the souls that are in this lubbuuwwan world. addunyaa kana keessas jiraniif This camp meeting walga'iiwwan kun will, when we review in eternity, yeroo waa'ee bara baraa irra deebinee be ilaallu seen to be one of the most important meetings, walga'ii baay'ee murteessaa agarra. not only for your salvation, Fayyina keessaniif qofa yoo ta'u hin taane for the salvation of humanity. fayyina namummaaf. Many of you are traveling to this camp as we speak. Baay'een keessan gara walga'ii kanaatti deemtaniittu akkuma nu dubbanneen. The vast majority of you are remaining at home. Baay'een keessan ammoo harki caalu mana keessan turuu filattaniittu. And will join us online. Karaa onlaayinii nu each of you quunnamtanii faana taataniittu garuu tokkoon Need to tokkoon ask keessan yourself a question. mataa keessan gaafachuu kan isin qabdan What spirit hafuura maalii What spirit and attitude are you bringing to this camp? hafuura maalii fi ilaalcha akkamii gara walga'ii I kanaatti would qabattanii suggest dhuftani. I would implore Mee nan that tilmaamaa your spirit, your attitude hafuurri keessan ilaalchi isin qabdan is one of reverence, not casualness.
kabajaaf kan ta'edha malee akkuma tasaa kan ta'e miti. Expectation, not indifference. Tilmaamaadha malee akka tasaa kan ta'e miti. Submission, not resistance. Fudhachuudha gad of qabanii malee mormuu miti, ofirraa deebisuu miti. Not division. Tokkummaa fi malee gargar hiramuuf miti. Reverence, expectation, submission, Tokkummaaf tilmaamaan and unity. gad of qabuudhaan bitamuufiidhaan fi tokkummaadhaan. Casualness, Malee maalla dhibdeedhaan miti, indifference, gargar bagbahuudhaan miti, resistance, mormuudhaan miti, Division. gargar qoodamisaa miti. a quote from Ellen White. Waraabbii Ellen White irraa Westminster Church, Volume 9, saglaffaa dhugaa ba'umsaa waldaaf kan jedhurraa page 43, fuula paragraph 43 2. paragraafii lammaffaarra. We are on the very verge of the Yeroo time of dhiphinaa isa trouble, guddaatti dhiyaannee jirra. and perplexities that are scarcely dreamed of are before us. Waliin dhahaminsi fuuldura keenyatti dhiyaateera. A power from beneath is leading humans to war against heaven. Humni gara gadii namni samiidhaan akka mormuuf taasisaa jira. They have confederated with satanic agencies Hafuura seexanaa bakka bu'oota seexanaa wajjiniin tokkummaa'aniiru. to make void the law of God. Seera Waaqayyoo waan dhimma hin The baafne powers gochuudhaaf. of Satan are at work Humnoonni seexanaa hojiitti jiru. to keep minds diverted from eternal realities. Sammuuwwan wanta bara baraarraa akka isaan jallatan taasisaniiru. The law of God Seerri is to Waaqayyoo be declared to be of no effect. homaa faayidaa akka hin qabnetti labsamuuf jira. Testimonies to Ministers, Dhugaa ba'umsaa ministeerotaaf page jedhu 508, paragraph 1. fuula 508 keessa tokkoffaarra. Camp meetings, Walga'iiwwan such as this, akka kanaa jechuudha. are God's appointed opportunities Waan Waaqayyoo kaa'edha, carraawwan Waaqayyoo kaa'edha. for giving the latter rain. Bokkaawwan booddee kennuudhaaf jechuudha. We've spoken about the spirit Waa'ee hafuuraa dubbannee turre that you should kan have. isin qabaachuu qabdan. What should you expect from this camp? Walga'ii qulqullaa'aa kanarraa maal eegdu isin? You should expect Kan isin eeguu qabdan a renewed personal devotion, waaqeffannaa dhuunfaa haara'e eeguu qabdu. clarity of prophetic purpose, Kaayyoo raajii ifaa ta'e qabaachuu qabdu. unity and reconciliation, Tokkummaa fi irra deebitanii ilaaluu. and a fresh outpouring of the Holy Spirit. Hafuura qulqulluu haaraa ta'e qabaachuu qabdu. Personal devotion, Waaqeffannaa dhuunfaa, prophetic purpose, kaayyoo hafuura raajii, kaayyoo raajii, reconciliation, irra deebitanii xiinxaluu hubachuu, the Holy Spirit. hafuura qulqulluu. These are Wantoonni kuni some elements that you should expect at this camp. wantoota muraasa isin walga'ii kanarraa eeguu qabdanidha. We'll read from the Spirit of Prophecy, Hafuura raajiirraa dubbifna. same section that we referred to before. Sekshinii isaa kanaan dura
dubbifne keessaa jaaffaa testimony fuula Testimonies, 31 Testimonies volume 6, page 31 to jaaffaa 71. testimony fuula 31 hanga fuula 71tti kan jiru. This will be a Kan paraphrase. keessaa fudhatee gabaabbatee At barraa'ee these gatherings, many souls are converted. yeroo walitti qabamaa kana keessatti lubbuuleen baay'een jijjiiramaniiru. Backsliders are reclaimed, Duubatti deebi'ummaan irra deebi'amii kee bahananiiru. and we are strengthened and Yeroo encouraged. jabaannee cimnee jirru kanatti Testimonies to Church, volume 9, saglaffaa testimonii page 53, fuula paragraph 53 2. paragraafii Sorry, 2 52, paragraph 3. 52 paragraafii 3 fuula 52 paragraafii This is a paraphrase. 3 kunis gabaabbatee waan keessaa fudhatamee I barraa'e believe nan amanaa that the angels of God will be walking up and down this encampment. walitti qabama keenya kana keessatti ergamoonni waaqayyoo asii oliif asii gadi deddeebi'aa They are jiru. watching with intense interest Fedhii gadi fagaataadhaan nu daawwataa jiru. even if you're online. Yooma online irra kan jirtan taatan illee Your behavior, amala keessan your response deebii keessan to the truth. dhugaaf isin qabdan daawwataa jiru ergamoonni jechuudha. Introduction, Seensa a sacred walitti convocation, qabama qulqullaa'aa. Sadaffaa irratti ammoo a call to unity. tokkummaadhaaf waamicha ta'e, waamicha tokkummaaf. We've already spoken about Philippians chapter 1 verse 27. Filiiphisiiyus boqonnaa 1:27 irratti akkuma dubbannee kaanee We won't read it, but I want to refer you to Ephesians irra deebinee dubbisuun hin barbaachisu, garuu Efesoon keessaa chapter 4 rifeer isin godha kan biraa boqonnaa 4 verses 3 to Efesoon 6. boqonnaa 4 lakkoofsa 3 hanga 6 A very familiar passage to you hunda all, keessaniifuu wanta beekamaa ta'edha heertuu kana keessa kan jiru. which speaks about the unity of the body. Tokkummaa qaamaa kan dubbatudha heertuun kun. One Spirit, one Lord, one faith. Unity Tokkummaan is not uniformity, wal fakkoomina jechuu but miti, it's a shared commitment to the gospel. garuu wangeelaaf wal faana bitamuudha jechuudha malee. Unity is a divine strength. Tokkummaa jechuun cimina It waaqummaati. is not a human strategy. Inni istiraateejii namni baafate miti. I'll refer you, but we won't read Kan again. biraa kan isinii kennu akka isin dubbiftaniif garuu irra John deebi'een 17 dubbisu. verses 20 to Yohannis 21. boqonnaa 17 lakkoofsa 20 haga 22tti Jesus prayed Yesuus ni kadhate that all of us would be hundumti one, keenya iyyuu tokko akka taanuuf. that we would be in unity. Sana jechuun tokkummaa akka qabaannuufi jechuudha. True unity Tokkummaan dhugaan is rooted in shared submission to Christ Kiristoos keessatti of bituu gad of deebisuu and a Kiristoos keessa common jirudha mission. jechuudha. Fi ergama wal fakkaataa ta'e qabaachuu jechuudha. Ergama tokkicha ta'e common missionii. We've spoken about Ephesians and John. Efesoonii fi Yohannisiin dubbanneerraa. We've said that unity is not Tokkummaa uniformity, jechuun wal fakkaatinsa jechuu miti jenneerraa. it's not human strategy, Wanta namni qindeeffates miti jenneerraa. and it's rooted in submission. Gad of deebisuu, gad of qabuu keessatti immoo kan rooted ta'edha jenneerra. And it's a shared mission. Ergama waliif qooduu yookiis ergama wal fakkaata ta'e qooddachuus jenneerra jechuudha.
in Testimonies to the Church, volume 8, Dhugaa ba'umsa waldaa volume 8ffaa page 240, paragraph fuula 1. 240 keessa tokkoffaa irratti Ellen White tells Ellen us White kan isheen nutti himtu that union brings strength tokkummaan cimina fidaa jetti. and disunion brings weakness. Gargar qoqqoodamuun ammoo laafina fidaa jetti. As you prepare Akkuma qophooftan to come to this camp, yeroo gara walgahii kanaatti akka dhuftaniif qophooftanitti God, not me, Waaqayyo ana miti. God, not this leadership Waaqayyo team, yookiin immoo gaggeessitoota walgahii kanaa miti. requires Kan inni isin irraa barbaadu yookiin kan inni isin gaafatu that you lay aside, wanta isin achuma cina lay keessan down your pride, of tuulummaa keessan lafa akka keessan opinions, yaada keessan lafa akka and keessan offences, akkasumas balleessaa keessan dogoggora keessan jechuudha. and that in your conduct, Amala and your keessanii behavior, fi amala keessan jechuudha. that this movement Kan sochiin will be kun known for love jaalalli maal akka ta'e beekaa, and loyalty to dhugaadhaaf the amanamuunis truth, maal akka ta'e jechuudha. not internal conflict. Wal dhabdee keessoo miti jechuudha. Four, the shaking. Arfaffaa gingilfamuu. What is the shaking? Gingilfamuu jechuun maal jechuudha? We'll turn to a Bible verse. Gara heertuu kitaaba qulqulluutti deebinaa. Let's turn to the book of Hebrews, Gara kitaaba Ibrootaatti deebinu. chapter 12, Ibroota boqonnaa 12 verses 26 and 27. lakkoofsa 20 When God jaaf spoke the 27. first time, Waaqayyo yeroo jalqabaaf yeroo dubbatu their voice shook only the earth. sagaleensaa This time, lafa raasa. Yeroo They kana have promised to shake the earth once again irra deebi'anii lafa sochoosuudhaaf kakuu and galanii heaven too. samiinis The words once akkasuma. again mean that Jechichi si'a these tokko created things inni will wantoota someday be uume shaken and removed. yeroo biraa immoo sochoosee raasee iddoodhaa Then kaasa. what cannot be shaken Maaliin kan hin last. gingilfamne dhumarratti wanti hin raafamne hin gingilfamne maali? Hebrews 12, Ibrootni boqonnaa 12 this shaking that's being referred to, waa'ee gingilfamuu raafamuu tokkichaa we dubbataa jira. understand that the church has to be shaken first. Ni beekna ni hubannasi waldaatu dura gingilfama. We all know, Hundi keenya ni beekna we all believe ni amannasi that we are in the time of the shaking. yeroo gingilfamuu keessa jirra. There was a shaking. Gingilfamuun tureera. We're in the great shaking. Nu immoo yeroo gingilfamuu isa The guddaa shaking keessa will jirra. come to an end. Yeroo gingilfamichi gara All that dhumaatti must dhufaa jiru happen keessa jira. before the second advent. Kun hundumtuu yeroo lammaffaa deebi'u Kiristoos fuulduratti ta'a. In this time of shaking, Yeroo gingilfamuu kana keessatti spiritual lethargy, dheebaa'ummaan hafuuraa, compromise, walii galteen sirrii hin and taane, worldliness addunyummaan are testing the remnant. hambaa warroota qoranidha jechuudha. The shaking reveals Gingilfamuun who kan is inni deeply mul'isu rooted in the truth. eenyu kan dhugaa keessatti hundee isaa gadi fageeffateeru kan jedhu mul'isa. Trees that grow close together Mukni walitti tutee guddatu withstand the storms better yeroo balaan dhufu cimee dhaabbata.
because their roots are intertwined one with hiddi another. isaanii wal keessa itti jabaateera waan ta'eef jechuudha walii isaanii keessatti. From Ellen White, Ellen White irraa Spiritual Gifts, Volume 2, spiritual giftii yookiin lammaffaa spiritual giftii fuula page 284, paragraph 1. 284 keessa tokkoffaarraa. The shaking must soon take place to purify the movement. Gingilfamuun yeroo dhiyootti taasifamuu qaba. Sochii Let's qulqulleessuudhaaf. move to the church, Volume 5, Shanaffaa testimonii page 707, paragraph fuula 3. 707 keeyyata sadaffaa. God will arouse their people, Waaqayyoo saba ni kaasa, awaken us. ni nu dammaqsas. If other means fail, heresies will come in. Yeroo warri kaan kufan shakkiin ni dhufa. These heresies will sift us, Shakkiin kun ni nu hurgufa. separating the chaff from the wheat, Habaqii fi qamadii gargar baasa. the truth from error. Dhugaa fi soba gargar baasa. The shaking is not just about who leaves, Gingilfamuu jechuun waa'ee eenyutu bahe eenyutu dhiisee deeme jechuu but miti. about who digs deeper into Christ. Eenyutu gadi fagaatee Kiristoos keessa lixeera jechuudha malee. Eenyutu gadi qofforee keessa seeneera Into one jechuudha malee. another Tokkoon and into the truth. walii keenyattis akkasumas meeting dhugaattis Is walitti qabama kana designed to keessatti do all three. wantoota sadii fi kan nuti Closer to walitti Christ. qabamne Kiristoositti dhiyaachuuf Get closer to one another walii keenyattis dhiyaachuuf wal baruuf walitti and to maxxanuuf get closer to the truth. akkasumas dhugaatti maxxanuuf yookiis dhugaatti dhiyaachuuf. We are all aware Hundumti keenya yoo akka beeknutti that what we call the Sunday law is the final test. labsiin dilbataa qormaata isa xumuraa akka ta'e ni beekna. We know that Revelation chapters 13 and 14 Ni beekna mul'anni boqonnaan 13 fi 14 speak about the image of the beast waa'ee bifa fakkeenya bineensichaa dubbata. and the mark that you are commanded not to receive. Mallattoo fudhachuun qabdanii jedhee kitaabni kan ajajus qaba jechuudha. Our understanding of this truth Hubannaan nuti dhugaa kana irratti qabnu and what it means for us today nuyiif har'a maal akka ta'es kitti nuti will be beeknu the dividing line between loyalty sarara addaan qoodinsaa kan amanamummaa fi and rebellion. fincila gidduutti sararamudha jechuudha. The great controversy, Wal'aansoo isa guddicha kitaaba wal'aansoo page guddaa 605, paragraph fuula 2. 605 keeyyata lammaffaa. Ellen White says the following. Ellen White waan armaan gadii kana jetti. She speaks about the Waa'ee Sabbath, sanbataa dubbatti. but we know the test is about Garuu equality. nu immoo ni beekna qormaanni keenya walqixxummaadha. Equality will be the great test of loyalty, Walqixxummaan qormaata guddicha for it is the point of truth amanamummaa keenya especially agarsiisudha. controverted. Tuqaa dhugaa irratti wal dhabamu isa guddaas help you ta'eera. Sin understand gargaaruuf akka hubattaniif isin gargaaruuf when this test will come upon you. yoomi kan qormaanni kun isin It irratti tells dhufu. us in second selected messages, Lammaffaa selected message keessatti page nutti 80, himteetti. paragraph 4. Fuula 80 keeyyata arfaffaa irratti nutti God dubbatteetti. has shown me clearly Waaqayyoo sirriitti ibsee natti agarsiiseera. that the image of the Bifti beast fakkeenya bineensichaa will be formed before probation otoo closes. balballi araaraa hin cufamiin dura dhaabbama. Its creation Uumamni isaa will be the great test for the people of God.
dhaabbachuun bifa fakkeenya by which bineensichaa their qormaata eternal guddaadha destiny jechuudha saba will waaqayyoo be decided. kan ittiin bara barummaan isaanii murtaa'u jechuudha. Before you leave this camp, Otoo walgahii qulqullaa'aa kana gadhiistanii deemiin dura each of you tokkoon keessan needs to have a better understanding of this subject, dhimma kanaa hubannaa bareedaa ta'e because qabaachuu God qabdu. has instructed us Sababiin isaa waaqayyo nu gorseera that your eternal destiny will be decided upon this issue. bara barummaan keenya dhimma kanaan murtaa'aa jedhee nu gorseera waaqayyo waan ta'eef. Akka Unfortunately, carraa ta'ee many will fall away under the pressure. baay'oonni dhiibbaa kanaan ni gaggaragalu. That pressure comes in various guises, various forms. Karaa garaagaraa dhiibbaa dhufuun jechuudha. Some of those are your personal biases, Isaan keessaa tokko dhiibbaawwan sana keessaa tokko hubannaa dhabisa dhuunfaa keessaniiti. and your unwillingness to accept the truth. Dhugaa fudhachuuf fedha dhabisa keessan ta'uu danda'a jechuudha. Prophets and Kings, page 188, paragraph 1. Prophet and the King is raajotaa fi mootota kan jedhu fuula 188 Many a keeyyata star tokkoffaarra. that we have admired Urjoonni baay'een kan nuti fakkeenya isaan godhannu many a star that we have admired, urjoonni baay'een those ajaa'ibsiifan stars are teachers. urjoota kan jennu kun barsiisota jechuudha. Many of the teachers that we have admired Barsiisonni baay'een kan nuti fakkeenya isaan godhannu will go out into darkness. gara dukkanaatti gadi bahu. 5. Shanaffaa Standing walii together. wajjiniin dhaabbachuu. Standing together for the final Qisaasama crisis. kan kisaaraa isa xumuratti ta'uuf jiruuf walii wajjiniin cimanii dhaabbachuu. In Revelation chapter 14, verse 12, Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irratti the Bible speaks about patience, wangeelli waa'ee obsaa dubbata. commandment keeping, Waa'ee abboommii eeguu, and the faith of waa'ee Jesus. amantii Kiristoos. Galatians chapter 6, Galaatiyaa boqonnaa 6 verse 2, lakkoofsa 2 we'll read. in dubbifna. Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Ba'aa walii keessanii baadhaa yoo akkas gootan seera Kiristoosiin raawwattu. Standing together Walii wajjiniin dhaabbachuun demands that we bear one another's burdens. ba'aa walii keenyaa baachuu. We, Nuyi the remnant, hambaawwan must be united in faith, amantiidhaan tokkummaa'uu qabna, walitti love, wal jaallachuu qabna, and doctrine. barsiisaanis True tokkummaa'uu unity qabna. Tokkummaan dhugaan is forged in commitment to truth and love. dhugaa fi jaalalatti bitamuu isatti We are maxxanuudha called not jechuudha. only to Gara endure, obsaa qofatti miti kan nuti isin but to waamnu, stand together, walii wajjiniin dhaabbachuuttis malee witnessing dhugaa ba'umsa, and waiting. dhugaa ba'uu akkasumas eeggachuu. The Great Controversy, Kitaaba wal'aansoo guddaa page 621, paragraph 2. fuula 621 keeyyata lammaffaa I paraphrase. bifa The gabaabseen season isin of dubbisa. distress before us Yeroon dhiphifamuu fuuldura keenya requires jiru a faith that will not faint though severely tried. amantii addaa kan nuni kanaan dura yaallee hin beekne nu gaafata. I hope by the end of this camp Naan abdadhaa dhuma walgahii kanarratti you will have a renewed belief amantii haaree ni qabaattu dheen
hopefully an experience, akkasumas muuxannoo knowing that you are not alone. akka kophaa keessan hin jirre kan akka beektaniif Speak about institutions. waa'ee dhaabbataa ni God is dubbata. not only forming an institution, Waaqayyo dhaabbata dhaabuu qofaa miti, but God is forming a family. Waaqayyo maatii dhaabes malee. It's our privilege to be Kun part of that family. ayyaanomuudha, carroomuudha qaama maatii sanaa ta'uun keenya. 6. Ja'affaan Practical steps. ejjennaa hojiidhaan mul'ate. Practical steps to strengthen unity and faith. Ejjennaan hojiidhaan mul'ate amantii fi tokkummaa jabeessaa. Generally, Walumaa galatti but specifically whilst you are here, addatti immoo yeroo as jirtan kanatti I want to encourage you on 4 points wantoota afur irratti tuqaawwan afur irratti an isin gorsuu barbaada. to strengthen unity and faith. Amantii fi tokkummaa keessan akka jabeeffataniif. Pray together Walii wajjiniin kadhadhaa. consistently. Otoo addaan hin kukkutiin jechuudha. Encourage one another. Walii keessan gorsaa guyyaa hundaa. Pray together consistently. Encourage one another daily. Otoo addaan kukkutiin yeroo hundumaa wal faana kadhadhaa. Wal gorsaa. For that, Sanaaf immoo taken from Matthew chapter 18, verse 20. tuqaan keenya murteessaa ta'e Maatewos boqonnaa 18 lakkoofsa 20 irra kan jirudha. 3 of you are gathered together. Lamas sadiis taatanii yeroo walitti qabamtanii maqaa Waaqayyootiin With 2 or 3 of you are gathered together in God's name, maqaa Waaqayyootiin tokkos lamas taatanii yeroo walitti qabamtanii they will be with you. sana booda isaan si waliin jiru. Lama Let go of offenses. garatti deemtan haleelaa laalladhaa. Forgive quickly and fully. Ariifadhaa, dhiifama walii godhaa, akkasumas guutummaa guutuutti dhiifama walii godhaa. Let go and forgive. Deemnee dhiifama haa goonuu. Our key thought here, Yaanni keenya furtuun iddoo kana jiru. taken from the book of Ephesians, Kitaaba Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa chapter 4, verses 31 to 32. tokko hanga 32tti kan jiru irraa kan fudhatame. Let all your bitterness be put away. Xuraa'ummaan keessan hundumtuu isinirraa haa fagaatu. Study and Sadaffaa grow in truth. qo'adhaa together. akkasumas dhugaatti walii wajjiniin guddadhaa. Focus on mission, Ergama waliin qabamu irratti xiyyeeffadhaa. not just study. Study together. Qofaa keessan qo'achuu qofa miti walii wajjiniin qoradhaa. Sana booda ergama wal faana qabnu irratti xiyyeeffadhaa. Sana booda ergamni nuyi qabnu maali kan jedhu irratti hubannaa qabaadhaa. When we're serving, Yeroo tajaajillu working, walii wajjin hojjennu there is just less time to fight. wal loluudhaaf wal mormuudhaaf yeroo nuti qabnu xiqqaadha. Tuqaan arfaffaan Speak words of life. jechoota jireenyaa walitti dudubbadhaa. Talk about life. Waa'ee jireenyaa dubbadhaa, waa'ee du'aa miti. A key thought. Barumsi yookiin yaadni Book of Proverbs, as keessa jiru macaafa fakkeenyaa chapter 18, verse 21, which we'll read. boqonnaa 18 lakkoofsa 21 kan nuti dubbisnu. Death and life are in the power of the tongue. Jireenyi wayin du'i humna arrabaarra jiru. They that love life Namni jireenya jaallatu shall eat the fruit thereof. ija isaa ni nyaata. From the spirit of prophecy, Hafuura raajiirraa
Testimonies to the Church, Volume 5, Testimony page 463, paragraph isa 2. shanaffaa fuula 463 keeyyata lammaffaarraa Speaking about strengthening unity and faith. waa'ee jabaachuu waa'ee tokkummaaf waa'ee amantii dubbata. The work which this movement has failed to do Hojiin sochiin kun hojjechuutti laafee in the yeroo past, darbe she will have to do in a isheen time yeroo of terrible dhiphinaa isa guddaa crisis. kisaaraa dhiphinaa isa guddaa sana keessatti hojjette. Testimonies to the Church, Saglaffaa Volume 9, testimony page 189, fuula paragraph 4. 489 keeyyata arfaffaarraa If we would humble ourselves before God Waaqayyo duratti yeroo yoo gad of qabne gad of deebisne and be kind and courteous, yoo amanamne tender-hearted and pitiful, yoo amanamnee fi yoo amala qabeessa taane yoo gara laafessa taanee fi there would be many where there are few. warri muraasa ta'an ni baay'atu. Many of us, Baay'onni keenya though professing to be akka converted, jijjiiramnuudhaaf raajameera carry a bundle of self bissii mataa keenyaa baattanneerra that they regard as too precious to give up. abdii nu kutuudhaaf wantoota gati jabeeyyii ta'an If we would humble yoo ourselves, mataa keenya gad of qabne yoo gad of deebisne be kind, yoo garraamota taane courteous, gara laafeeyyii yoo taane tender, pitiful, garraamota gara laafeeyyii yoo taane this movement would be bigger than it is today. sochiin keenya haga har'a jiru caalaa guddaa ta'a. Many of us believe we're Baay'een keenya converted, jijjiiramneerra jennee uf yaannaa but self is alive and well, garuu mataa keenya yoo ilaallu jiraachaa jirra sirriimattis jirra. and we hold it so preciously we will not give Wantoota it up. abdii ittiin kutanne wantoota hin dhiifne wantoota gati jabeeyyiidha jennu qabannee jirra. 7. Torbaffaanii Conclusion. cuunfaa. A united people, Sabni a ready tokkummaa'ee church, waldaan tokkummoof qophoofte Hebrews chapter 10, Ibroota verses boqonnaa 23 10 to 25. lakkoofsa 23 haga 25tti We'll read. hin dubbifnaa mee dubbifnu. I'll read all 3 verses. Heertuuwwan sadii qofan dubbisa. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for God is faithful that promised. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Kanaafis kottaa abdii keenya beeksisuutti jabaannee hin qabamna. Jaalala agarsiisuudhaaf waan gaarii hojjechuudhaafis kottaa tuttuqnee yaada walii hin kaafna. Akka jara tokkootti amala ta'e nuyi walitti qabamuu keenya hin dhiifnu. Guyyaan gooftaa dhiyaachaa akka deemu hin argitu. Kanaaf ittuma caalchifnee wal jajjabeessinaa. Hold fast, Ariifadhaa. encourage others. Walii keessan The gorsa. storm is coming, Balaan dhufaa jira. but God is preparing a people to stand Waaqayyo ammoo namoota qopheesseera balaa sana keessa kan dhaabatan. shoulder to shoulder. Jabaatanii cimanii kan dhaabbatan. You are here
isin as jirtu for such a time as this. yeroo sa'aatiin sun gahee jirutti. Esther Asteer chapter 4 boqonnaa 4 verse 14. lakkoofsa 14. My appeal to you Ergaan ani isiniif qabu dhaamsi isinii dhaamu akka walgayii kana hirmaachuuf as jirtan kanaan is the following. wantoota armaan gadiiti jechuudha ergaan ko. I want to invite each of Tokkoon you tokko keessan isinin affeeraa to recommit irra deebitanii akka of kennitan to stand fast in the dhugaatti truth, jabaattanii akka dhaabbattan to stand fast in the amantiittis faith, cimtanii akka dhaabbattan to stand together, tokkummaadhaan walii wajjiniin akka dhaabbattan to let go of divisions, wal qoqqooduu irraa akka deebitan to encourage walii one walii another, keessan akka gorsitan and to stand ready for the crisis ahead. balaa fuula keenya duraa nutti dhiyaate jiruudhaaf akka qophooftan. I want to encourage Isin you gorsuu kana ni barbaadu to take this holy convocation seriously, walgayii qulqullaa'aa kana xiyyeeffannaadhaan akka fudhattan. not just as a retreat, just Yeroo as a time hiriyoota to keessan durii wajjiniin catch wal up argitan with old friends, akka kanaa qofatti kun fudhanne but to see this camp for what it is, arguudhaaf walgayiin kun maali kan jedhu iji keessan a akka call to banaadhaaf preparation waamicha yeroo qophiif isiniif taasifamu kana and sealing. yeroo mallatteeffamuuf waamicha isinii taasifamu kana jechuudha. ICM Walgayiin qulqullaa'aan kuni ICM is a call to prepare akka nuti qophoofnuuf kan nu waamu and be sealed. fi akka nuti mallattoofnuuf kan nu waamudha. Our final quote, Waraabbiin raajiin keenya inni xumuraa our final thought yaadi keenya inni xumuraa will be taken from Life Sketches, page 196, paragraph 2. kitaaba Life Sketch jedhu fuula 196 tuqaa 2 paragraafii 2 We have nothing to fear for the future, fuulduraaf waan sodaannu tokkoyyuu hin qabnu except as we forget yoo kana daganne the malee way the Lord has led karaa us. Waaqayyoo irra nu gaggeesse asiin nu ga'e yoo daganne malee. Amen. Ameen. We're now going to have a closing hymn. Amma yaada cufinsaa qabaannaa We'll close with prayer. sana booda kadhannaadhaan fidna. If you want to join online, Yoo onlaayiniidhaan nu faana ta'uu barbaaddan please do that. sana godhaa. Okay, so we will sing the song 214. Faarfannaa faarfannee isin dhageessifnaa. We have this hope. We can join online. Nous avons chanté le chant 214 en anglais. Nous avons cette espérance. We have this hope that burns within our heart. Hope is the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts. Faith in the promise of the word. We believe the time is here when the nations far and near shall awake and shout and sing, Hallelujah, Christ is King. We have this hope that burns within our heart, hope in the
to claim His bride. All the universe will sing, Hallelujah, Christ is King. We have this hope that faith and God's great love, we are united in Christ. Let us pray. Ang kadhanna. Holy God, Dieu Saint, Waaqa qulqulluu we thank you for speaking to us through your word today. nous te karaa remercions dubbii kee de parler à travers waan nous, à nutti travers ta dubbatteedhaaf si parole, galateeffannaa. May the truth we have heard que la vérité Dhugaawwan que nuti nous dhageenye kun que nous avons entendue, not only stir our hearts, non seulement onnee soit dans keenya notre qofaa cœur, but shape our lives. tuqee dhiisatu hin mais taane façonne notre jireenya vie. keenyas akka Help us to jijjiiru. walk in obedience, Aide-nous à Abboomamuu marcher keessa akka en deddeebinuuf nu obéissance, gargaari. to live with Kaayyoo kee purpose, bakka jiraannuuf de vivre dans cet objectif and to stand firm in faith et aussi amantiitti de cimne tenir akka ferme dhaabbannuuf nu gargaari. as we wait for the soon coming of Jesus. alors que nous attendons pour Yeroo lammaffaa deebi'uu ferme Kiristoosiin eegaa jirru le kanatti retour proche de Jésus. Strengthen us nu Fortifie-nous jabeessi. to be lights in this dark world, d'être une Addunyaa lumière dans dukkanooftee kana ce keessatti ifa ta'uu monde akka dandeenyuuf. ténébré. faithful to your calling, Fidèle à ton Waamicha appel keettis amanamoota akka taanuuf. your mission. et uni Ergama dans ta keettis mission. akka Be tokkummoofnuuf. with us. Sois avec nous. Nu wajjiniin ta'i. Bless us. Nu Bénis-nous eebbisi. In Jesus' name. au nom de Maqaa Jésus. Yesuusiin. Amen. Ameen.